Nagaan siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaadhaayi. Ani nagaadha obboleettiin teessanii baga nagaa qabaattanii eegamtanii yeroo kana geessanii aanaa dhufuu jedheen jira. Viidiyoo kana laayikii godhaayi yoo isinitti tole isiniin jedha. Akkasumallee sheerii gochuun dhagatinaayi. Wantoota isin of eeggachuu qabdan tokko waan waan irraa arguu fi waan dhagee tokko isiniif himuu dhufe innis ijoollee keenya biyya Beeruutiin keessa jirtan jechaadha. Yeroo ammaa kana keessatti lolli amma tokko xiqqoo tasgabbaa'ee jira. Yaa tasgabbaa'u iyyuu malee har'a guyyaa har'aa keessatti ganama sa'aatii 10 gubbaa irratti nama tokko ajjeesanii jiru. Mul'atan garuu xiyyaara keessa nama tokkicha Juunii kan jedhamu naannoo sana keessatti mana otoo hin taane makiinaa keessatti jechaadha namicha tokko ajjeesanii jiru. Namoonni baay'ee viidiyicha argitaniitu hin agarreessi, warri hin agarreessi immoo inni kuni lolli isaanii amma immoo dhoksaadhaan waan ta'eef isinillee ijoolleen bakkee baatanii akka walii gadee hin deddeemne isiniin jechuu barbaada. Dhaamsa kooti itti aansuudhaan immoo yeroo ammaa kana keessatti gara biyyaa singashinaa jedhanii warratanii ijoollee irraa birrii funaanuudhaaf ijoolletti xiyyeeffatanii jirantu jira. Obboloota koo of eeggadhaas warroota akkanaa kana gubbaarraa jechaadha. Biyya singashinaa kallattii akkanaatiin xiyyaara sinii kunnaa doolaara 700, 1,500, 600, waan akkasii siniin jedhan jechaadha. Ijoollee wanta akkasii sin qunnamirra jiraachuu danda'a. Ana waan xiqqoo na qunnamee jira. Yaaduma namni wayina dubbisee innis dubbisee gaafa dubbisu anu fi kiyyaan tikkeetta siif hojjedha gara biyya kanattiin galtanaan jedhee ture. Achumarraa nan ofirraa cufe jechaadha. Inna anafaa waan baay'ee hin dandeenyeef afaan arabiffaatiin itti haasa'e isiniin jedha. Kanaafuu hattoota akkanaa kanarraa of eeggadhaa. Imbaasii of fakkeessee warra ta'etu dhufee birrii as kennisiin jedhee tikkeetta si kuta jedhee warra ta'e birrii keessatti sirraa godhee isaan booda inni waan barbaade gochuu danda'a jechaadha. Waan akkanaa kana gubbaarraa of eeggadhaa obboloota kiyya isiniin jedha. Birrii keessan illee akka nyaatamne. Xiyyaarri balalleen dura 16dha. 16 jechaan akka Itoophiyaatti natti fakkaate akka biyya kanaatti miti. Akka Itoophiyaatti yoo ta'e harri bultii 9dha jechaadha harri. Inna bultii 7 hin hafu jechaadha. 16 bultii 7 hin hafne. Kanaafiyyuu obsaan eeggachuutu barbaachisa. Warroonni kallattii biraatiin galuu dandeessan immoo kallattii biraatiin iyyuu harrayyuu jira jechaadha. Fakkeenyaaf imbaasirraan tikkeetta keessa kutattanii gara biyyaa galuu dandeessu jechaadha. Suudiirraan galuu dandeessu, Dubaayirraan galuu dandeessu. Kallattii barbaadanirraa xiqqoo ishii waan hin kallattii akka ittiin eeggadhe waan torbee tokkorra kallattiin eeggadhu ta'uu baananan illee akkuma biyyi godhe kanan ulaa biraarraan galuu danda'a jechaadha. Sababiinsaa maaliif yoo carraan kun dhufanii ijoollee keenya baasu gara barbaadanii kutatanii galuun hin danda'ama jechaadha. Amma karaa kamiin karaa hin baasotaa deeman jechaan kiyyatuun amma na bira teessee warrattee sagalee qabdee fi lakkii hin dhufna jedhan malee hin dhufne jette sagalee isaaniiyyuu na dhaggeechiste jechaadha. Hin baasii hin dhufna jedhu malee hin dhufne turuu danda'u dhufuus hin danda'u guyyaa dhufanitti garuu sittan himaa yookaaniif immoo yoo nyute kallattii biraarraan biyya biraarraan hin jira waan ta'eef kutuu fi dandeessaa jetteen jechaadha. Waan soba takkarraa hin qabne sagalee na bira sagalee ergiteefit sagalee deebisaniif jechaadha. Kanaaf isaan amma fakkeenyaaf sobanii ijoolleen tokko nutu akkasii godha jedhan hin soboo irraa of eeggadhaa obboloota kiyya. Kallattii warri simbira hojjettan tikkeetta sinii kutuu danda'u. Isin warri bakkee jirtan immoo fakkeenyaaf obsaan eeggachuun hin barbaachisa jechaadha. Amma xiyyaarri kuni torbee tokkos ta'uu danda'a dhufuutisaa garaachaanis ta'uu danda'a waan ta'eef obsaan eeggachuun hin barbaachisa. Haalli nageenya immoo ammaaf garuu homaa hin jedhu galata waaqayyoo akka duraa sanatti miti jechaadha. Rukuchaan akka duraa sanatti hin jiru dhaabatee jira. Waaqayyo haa ulfaatu lafuma jirtanitti akkuma amantii keessanitti kadhadhaa. Yaa raafamaniis wanti dhufan hin jiru wanti godhan hin jiru du'as yoo ta'e ciisetu namni hin du'a jechaadha.
kam keessattuu waaqayyoon waa eeguu suma kadhadhaa akkuma amantii keessanitti gara adaraa keessan akka hin nyaatamne dhugaa rabbiiti hin nyaatamina obboloota kiyya jechaadha. Waanuma hundumtuu as jedha achi jedha akkana jedha san jedha burjaajessitoota bichaa wanti ijoollee keenya burjaajessu wanta baay'ee jira jechaadha. Kunis kana isinitti dubbata sunis isinitti dubbata waan dhugaa ifakkaanne sifachi oofu jechaadha. Lafa rakkoo keessatti ijoollee rakkinatti gatuuf deemu jechaadha. Kanaafuu waan akkana gubbaarra of eeggadha. Ana obboleettii kiyya tokko tikkeetta gaafa guyyaa 27tti citee fi kallattii gara Itoophiyaa deecite jechaadha. Mucayyoon tun natti erginaan ani ishee antiyyaa tanatti argisiise tanan naan mormite beektu naan morminaan ani itti argisiise hin jiru waan akkasii jette okkunoo laaledee tanan itti argisiise tikkeetta mucayyoo tokko cite jechaadha. Itoophiyaatti butte Itoophiyaarra gara biyya biraatti ishiin kan deemtu jechaadha. Biyya kanadha Libanoon jedha waan ta'eef achi booda yeroo argitu jara sanatti dawwaltee gaafatte jechaadha. Baasota in dhufna jedhu malee hin banamne ammaa fi kallattiin akkuma nama siniin jedhe kana jechaadha jedhanii sagalee sana na dhaggeeffachiiste jechaadha. Kanaafuu isin obboloota kiyyaa wanti hundumtuu dhugaa akka isinitti fakkaanne obboloota koo dhugaa rabbi jechaadha. Kuni kana jedha sun sana jedha as qaba achi qaba qooda san sagalee odoo ta'anii ijoollee kana daraachi keessaa baasa amma kunoo tasgabbaa'ee jira jedhanii otoo mootummaatti sagalee ta'anii ukkoo akka biyyoota garaagaraa lola as keessatti ta'e kana otoo sagalee ta'anii ijoollee baay'ee warroonni miidiyaa qaban sagalee otoo ta'anii qaata mootummaan as keessaa baase. Maalifi hundumtuu waa'ee miidiyaa gurguddaa qabu takka ishee yeroo duraaf xiqqoo ishirraa sagalee ta'anii jiru kanarraan booda xaaxedhan. Otoo ittuma ufanii sagalee ta'anii uummanni keenya kun as keessaa ba'uu qabaadhani. Uummanni tokko lammiin biyya biraa jechaadha as keessaa biyya isaatti ba'ee galaa jira jechaadha. Sababii isaa xiyyaarri biyya kanaa biyya kaanis seena jechaadha. Biyya kaanis seena Itoophiyaa keenya hin seenne malee biyyoota kaan seenuu danda'a jechaadha. Ijiptiinis seenaa biyya hundayyuu seena garuu Itoophiyaa keenya seenu jechaadha xiyyaarri biyya kanaa. Kana rakkinni keenya otoo xiyyaarri biyya kanaa kallattii achi bararee too seenee rakkoon hin jiru isaanuu seenuu danda'u jechaadha. Kanaaf akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa amma xiqqoodhaaf itti obsinaa obsaa isiniin jedha xiqqoodhaaf waan torbee tokko haalli nageenya sumaan jedhu. Kana badaas miti isiniin jechuun barbaada. Lafa jirtanitti akkuma amantii keessatti kadhadhaa irraafamina hin boo'ina hin dhiphatina. Kan waanuma hunduma ol gararraayyuu amantii keessanitti kadhachuus hin barbaachisa isiniin jedha malee of cannaqxanii of dhiphiftanii akkaman godhaa akkamittiin galaa karaa kamiin naa ta'a gaafa nu jenne sammuu keenya kana dhabna biyya ormaa kana keessatti obboloota kiyyaa waanuma kamiyyuu yoo ta'e abdiidhaan jiraachuudha bakka. Waanuma hin jiraatamne kana keessattiyyuu abdiidhuma qabaachuudha. Abdiilleen kutatinaa isiniin jedha. Warroota olola sobaa walii gadi oofa wajjiniinis immoo yaadni keessan hin bajjajinaa. Ijoollee keenya yeroo ammaa kana kan burjaajessu manni miidiyaadha jechaadha. Miidiyoota sobaa kana walii gadi kanadhaan kanarraa of eeggadhaan isiniin jedha. Akkasiin jechuun barbaadu. Hordoftoota chaanaalii kootii waan na dhaggeeffattaniif hedduu takka galatooma. Ani immoo yoon tikkeetta kutadhee kallattiin ittiin galerree qarshii ittiin naa kuttellee gaafan kutadhee waarradhee isiniifaan himashee qarshii ammanaatiin nan kutadhee biyya oon kallattii kallattiin arganne taanaan immoo kallattii miti asii nan gala jedhee isiniif hima rakkoon hin jiru amshir nagaa naaf ta'a yeroo gaarii laayik sheer godha maamila koo ta'uun nagatiin abbaayee.